daawwattoota keenya kabajamu micoon qishuun bareeddu na biratti argitan tun kabajamtuu Fariyaa Aliyyiti. Sammuun isii haalaan guddoodha garuu qaamaan gisee ilaalatti qola sammuun isii faastee haalaan yaabduudhaan nama guddaa oole jechuun ni dandeessi. Akkasuma jaatanii maqaan isiitu maqaa ajaa'ibaati jaatanidha. Mee waan jetti feesanii jira? Jeemee waan feete? Sirba Saartus Maayyoo. Sirba Saartus Maayyoo sirbi feeta? Sirbi mee dhaggeeffadha? Yaamtee arras daraniyyitee gabrummaan dhalamtee baatee boolamtee biitii teenya nututti yaanaa eenyurra dagannaa mirgi nu walgamee mataan nu hagamee falmata dhabnaa kan bir dabalamee falmata dhabnaa kan bir dabalamee ijoollee ayyaa maal nuu fayyaa waliif kannaa waliif bareedna waliif milkoofnaa. Waaw! Bineensuma kannaa fi jabaadhaa guyyaa arraafan gorma isiniif dhiyeessina. Jaatanii galatooma jiinka sabiskiraayib godhaniin Oromoo Multiimiidiyaa. Isaatiin? Sabiskiraayib godhaa. Oromoo Multiimiidiyaa sabiskiraayib godhaa isin jettee jirti galatoomaa isin jenna atillee galatoomaa. Ayyee guddadhaa.